maaliif mijaarraa baddanii hedduutu gaaffii kana amma tisiifnitu hin jirre qaata dhukkubaan dhume sa'atii yuutuubii rabbi ta'e gabbaramu sa'atii tiiktookii rabbi ta'e gabbaramu qaroominatti fakkaattee of arrabsiiste of ta'uuni isii biratti doofummaadha of ta'uun isii biratti doofu kaayyoo dheexxiif hin beekne kiristoonii waan fakkaatu wayii irratti abbaan isaa xobbaamee sobichi sunis biyyoodhaan sagadamee jechuudha. Isaa kufame dhaabni kee waan manaa Ayyaa abbaa michaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا جماعة الخير كم نقاجتوا فيانا؟ نيانا فيانا. الحمد لله رب العالمين. قالا. بواسن قبل تدفني. قال. كنوا سايبو داو جنين تاني كي دفني. سايبو داو جنين. سايبو مالي. بيا. سايبو مالي. سايبو دي. إنه هو سايبو مالي كده. كافته. كافته ما قالتو. ما كنا سايبو ديني. أبانو كيسي مكاسي؟ jechuun kana abbaa keessanii yuun gaasee natti darbinaa. Abbuma keessi muggaasee maqaa abbuma keessi muggaasee? Abbuma kootu na muggaase. Dubbii qabu qaali. Yaa'inu barbaadu maali jechuun gaarii. Amma ga'aati saayibuddin miti raayyoo saayibuddin. Saayibuddin eenyuti abbaan maqaan isaanii eenyuti? Saayibuddin biyya. Abbaa biyyaan. Akkana qaalichi dubbii qabu abbaan kee nama dubbiiti elaa si ayaayii qabu yaa'inu barbaadu. Si saayibuddin jedhan ofii isaaniitiin mukaa biyyaa. Ammeere. Ammeere. Maa qophaa miti. Haasaan akkanaan qophaa miti isaan kun isin jenne barsi qofa laalletti saahibuddin wa sii bara. Kanaafuu kan boona qophoon keenya. Isaan maqaa keetii kun hin talaalamu. Hin talaalamu ofiiti. Maali itti nagaafachuu barbaadu? Ni gaafachuu dhufne maaliif mijaarraa baddanii nama danuu ana qofa miti saayiboo kofas miti nama hedduutu gaaffii kana qaba. Maa kan miidiyaa. Boksiinis danuu dhufa miidiyaarra maayii baddanii maal ta'e yuutuubiin maal ta'e maal maqaa isaa feesbuukiin maal ta'e tiiktookiin maal ta'e zabana miidiyaatiin salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkamitti saamama miidiyaarra? Akkamitti teessa? Ana akkuma barbaade ittiin ta'a. Miidiyaarra tarii akkatti taa'amu jiraan hin beeku. Akkatti hin taa'amne jiraan hin beeku. An ciisees na naasa. Maaliif jennaan inni barbaadu na arga. Inni nan barbaanne immoo nan ilaalin. Akka nuti ciisu inni barbaadu sun nan ilaalin. Silman inni dhaggeeffachuun dhufne waa biraa dhufe. Miti namni gaadaa waa gaarii namarraa jaallataa beeka. Nan beeka. Uuma babbareedu suma atutti babbareedee arguu jaallata namni kee. Namni kee. Namni gariin utuu hin barbaadin waa sii godha. Kanuma ofii waan haaliime fakkeessee dhufee suuqii kee irraa waa bitataa bara. Maaliif beektaan an akkanaa? Naafa jiraatuudhaan. Wallaahi nama akkanaa jira. Waa malee rabbeessi nu ga'e ma? Naafa jiraatu jedheetiyyee suuqii miskiina ofiirraa dhaqee waa bitata. Waan hin barbaanneef haa bitata garii. Waan haaju waan jirre gara isaatii isa fayyadeera. Keessattuu qofa deemee bitata kan jira karoora qabu. Wallaahi. Kootii sitti mul'ifataa jira. Si galee yeroo namni immoo ati kooti siin jedhu eessa of keessa laati? Eessa of keessa laati? Kooti siin jedhee miti ati qabeenya kootiitti si beekataa miti? Qabeenya isaa ta'uun dirqama keeti. Iddeessi kaayitti si argachuu barbaada. Si galee laa dubbii. Akka inni bareedaadha. Namni maaliif miidiyaarraa na dhabee isa jedhamu asin deebi'a. Yeroo ammaa kanatti sa'atii yeroo tokko jira yeroo mee dubbachuu dhiisuun dubbachuu caala. Yeroo dubbachuu dhiisuu caalutu jira ammas. Si galee callisuun dubbachuun caala yeroo jechuudha. Yeroo garii immoo callisuutu dubbachuu caala. Dubbachuu caalaa bu'aa qaba. Yeroo garii immoo dubbachuutu callisuu caala. Yeroo akka sanaa akkanaa immoo baadiyyaadhaa fidanii jiru. Si galee? Marhabaa. Utuun hin midhaan hin facaasin takka bineensa irraa eegnee beeknu akka barbaadne ijaartu jenna. Midhaan facaafame irraa eegna. Si galee? Bakka midhaan hin jirre takka bineensa hin eegnu hajaattu dhiisaa jenna. Kara malee bineensatti hin duullu. Nu barbaachifti fakkeenya. Waraabessi akka dhuma biyya kana keessaa dhabamu biyya kana miidha. Sa'atii
waan nu barbaachisu beektaa ammaati waan nu barbaachisu yoo hin beekne waan nu barbaachifne hin beektu. Isa jibbite qofittiin waan hin barbaanne sitti fakkaata. Akkanaa miti haasaan. Fakkeenyaaf amma waraaboo nu barbaachisu seetaa miti utuu waraabessi hin jiraanne. Qeeramaatu xireessa beektaa waraabessa dhufuu dadhabe. Wanti duddu'e kuni gabagaa fitti ba'u. Oromicha ofitti qabna mazzagaajaa. Mazzagaajaa Finfinneetii fi Rumichaa fi Sareedhaa fi Adurree waan akkana kanaa qofan jira. Waraabesni hiree argatee yaa'ee dhufee qulqulleessuu hin dandeenye. Qulqulleessuu hin danda'u. Waraabessi nuu dhufuu qaba. Xiraa balleessaa, dhukkuba balleessaa, waan seeraa qofaa namatti ta'u balleessaa, waan tokko mazzagaajaadhaan waraabessa jechuudha. Ofiinyaadha oliin qulqulleessu. Inni ofiisaatti faayidaadha miti. Faayidaa isaa irra nuti irra fayyadamu. Amma gasaati callisuun dhiisuu dubbachuu caalu dhageega. Amma tisiifnitu hin jirre qaata dhukkubaan dhume. Isin kan yaadu kan suura yaadu tolebo. Tisiifni waan nun argine argite. Akkana garagaltee kan isa caalaa agartee tisiifni. Kan inni kiiloomeetirii meeqa irraa argama jedhamti. Tisiifni immoo waan xixiqqoo ijji namaati maakroskooppii meeqaanaatiin dhuntanii gochuu hin dandeenye agarti. Waa bu'uuraa naannoo kana yookaan yoo funyaanetti si gara wanti isin bu'uuraa dhufu. Hafuura baafatta. Qilleensa keessa ija hafuura baafattee naaf jettu waan silaa tisiifni jiraachuudhaan silaa si fayyadu funyaanetti si gara. Kanaaf rabbiin meeshaa asirra kaa'ee axxifattee qufaatee baafaa oolta kanaaf. Yoo tisiifni baay'ee jiraatte fakkeenyaaf sii garaadhaa beelatti jiru. Fangas waan jedhamu waan uka xiraa ajaa uka hawaarraa kanarraa innaan ni ka'e ajaan sun lubbuu qaba. Dhufee funyaanis si galaa miti gizee funyaanis si lagalu tisiifni immoo danuun si naannoo kanatti galti. Maaliif akka itti miidhamneef rabbachi irra halqe naannoo kanaa godhe fangasii kana nyaattee fixxi. Kanaaf dafee funyaanitti si galu dhufe. Fangasii si dhaaf funyaanitti si galee dhukkuba sitti ta'u ati laa jechuudhaan hin ta'abdu garaadhaas beedetti jiru yoo funyaan kee xiraa dhagachumaan dhukkubsatta. Maaliif jennaan ofirraa dhorkuu dadhaba qaamni ofirraa ittisuu dadhaba meeshaa xiqqaata meeshaa waraanaa kanatu taankii qabaachuun kee mala akka qufaa akka haxxiffuu akka hirqinfuu jechuu sombatti waaqachuu dhorkaa jiru. Hojiitti jiree funyaan bordootni wanti kun hojii hojjetu cima maateriyaalii hojii hojjetu. Innaa fakkeenyaaf amma gororrii hancofni waa afaaniin akka hin dabarfanne qabee dhaabeeti arrabni kun qabee waan nuun taane nurraa baasaa jedhee baasaa walii galanii baasa. Halkan yeroo namni rafu afaaniin cufama. Takka nama rafaa hafuura baafatu nagartu. Maaliif jennaan funyaan banaadha. Funyaan immoo qophii danuu warri ispeeshaalistii kana godhan haasa'an raayii kan raayyaa miti kun. Ana man tajribaa jireenya keessa arganii maa jira malee. Bordoota qaba bordoota dhoqqee funyaan kun keessoon akkama fuulli babbareede kanaa miti. Fuulli dhokkeessi dhoqqeen hojii hojjetan danuu isaa jiru. Jedhe teddee hundi dhoqqee duwwaa laate. Jedhi boo badaa duraan ilaalee funyaan kana keessa rifeensa jira pirootektariin rifeensa gingilchaa jira. Gingilchaan kun waan jiidhaadha. Waan lubbuu qabu karaatti qabeedhaaf. Karaatti qabeedhaaf. Funyaan dabarfattee yoo halkan inni rabbiin afaan kee cufuuf of biran jirtu miti afaan kun tottoodha banaadha madakaatti. Waatu gadi gala waan dhukkuba sii ta'u gadi gala. Kanaaf harka inni ati of biran jiru beekamti rabbiin afaan kee gaddeera. Namni rafu waan funyaan hin baafata. Hikmaan isaa maa inni? Hikmaan isaa funyaan waardiyyaa danuu isaa qaba. Bordoda dhoqqee qabaa, gingilchaa danuu isaa qabaa, rifeensa qabaa. Kana bira yennaa ta'u dabarfattee hin qaba. Mazzagaajaan amma waraabessi mazzagaajaan. Siifni masaraachaan mazzagaajaan. Rumichi mazzagaajaan. Hojii mazzagaajaa hojjeta. Hojii qulqulleessa magaalaati. Magaalaa qulqulleessu sareen mazzagaajaan. Sareen mazzagaajaan hojii mazzagaajaa hojjetu. Hojii mazzagaajaa sila hojjetu xiraa balleessu. Maaloo balleessu shan qodanii naasa qodanii bakka waan qalamne waraabessi malee gamaa waa tokko ne akka kan haasaa keenyatti miidiyaarra maaliif fagaadhe miidiyaarra wanni fagaadheef sa'aatii keessa callisuun bareedu keessa jirra sa'aatii namni kabajaa dhabe keessa jirra yeroo ammaa kana keessa callisuun kabajaan fidaa fiduu dhabuu sin mala callisuun immoo gaarii dheeroo garii sa'aatii sobni dhugaa ta'ee dubbatamu keessa nan soraa dheeban nan soraa dheeban sa'aatiin namni akkuma barbaade diinii islaamaatiin gabbayee waa jiru diinitti waa jiru
waan isa laallanni haasa'u sa'atii yuutuubii rabbi ta'e gabbaramu sa'atii tiiktookii rabbi ta'e gabbaramu kaayyoo nyaatamuuf ta'e kaayyoo qoonqoo subhaanallah yuutuubiin kaayyoo qoonqoo ta'e tiiktookii kaayyoo qoonqoo ta'e ijoolleen baadiyyaan gaara keenyaa guys jettu gabbaate hin beektu waan ta'e hin beektu waan ta'e tafsirii sana moo beeka amma peesa jira wajjin dhumne oi hin beektu guys maayini guys meeqamu guys yaa rabbi gooftaa koo eessuma qonna kan jedhaan taa'e sa'aatiin maazarii silixaanee itti fakkaattee of arrabsiti qaroomina itti fakkaattee of arrabsiti of ta'uun isii biratti doofummaadha of ta'uun isii biratti doofu kaayyoo dheexeef hin beekne hunda jedhaan jiru Fuuldura seenii dubbatti akkan hunda jedhaan jiru jirti satarattuun jirti naamuseen amma obboleetti koo asinyoon tiiktookii irraa kan guutu gaa'elsi dhaabbattu sun tiiktookii kee kuni gaafa ati gubdesi gaafa ati dhabamsiistesi viidiyoon kee sun onlaayinii jira namicha abbaa tiiktookii gadhiifata hin ta'a kuusaa qaba qilleensa kanarraa quraanni kuusamee jira wanni gaariin kuusamee jira hawaa kanarratti wanni gaggaariin hawaa irratti kuusamee jira wanni kuusame kun hundi isaa hin badeef teessaati yaa rabbi gooftaa ati gubnaan gubataa kottu achi qofa mitoo inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu akkan وآثارهم جرا gaafa ati hin jirre جرا براتيس katabamee jira kaameeraa rabbii hoomaalchisiin jedhaa jira gaafa ati halkan gadi baatee akkana jedhi akkanatti dhaabbate akkanatti taa'e ilmoon kee gara fuulduraatti ati haala ta'uudhaa qophoofte suni haadhuma si godhataa dhugumaa mee ati ilmoo gara fuulduraatti dhaltu sanaa fi haadhumaa dhugaadha dhiirarra dubartiirraa fokkisee kan jedhe badaa fokkisee jechi ajaan jechi adaan duriyyeen dhiiraa jetti dhageenyeerra kan dubartii itti qabanuu qabu sababa kan kee qiyaamaan dhiyaata sababa kan kee roobni caamu sababa kee caamee roobuu dida sababa kan kee roobee caamuu dida sababa kan kee nyaatee quufuu dadhaba namni sababa kee argatee amanfachuu dadhaba yoo argatte sin amanfattu gizee hunda dhabaadha sababa kee nageenyi nagaa ta'uu hin danda'u biyyi maaliif jenna hawaasa kanatti yelloo biyyi nagaa ta'u ishii biyyi biraa biyyi jajallaan hidhanii fakkeenya godhachuun mala fakkeenyaaf akka mayyuu SCA maal nagaadhaachi guyyaa tokkotti rasaasaan nama meeqatu ajjeefamaa oola guyyaa tokkotti keenya himamee bakkee jirraadhumaa fi keenya namni odeessaa oolaa miti tokkoffaa Ameerikaanii keessaa dura namni ajjeefama rasaasaan bitattee akka shaqaxaa akka muuzii akka ruuzii suuqii dhaabbatee seera rasaasa kisi kaattee deemta qawwee kisi kaattee deemta abbaa barbaadetti qabdee qawwee xaagodhe ajjeesaa deemta kan nam tokko siin gaafanne warra kireeditiin gubate jennaan jiru jarri tokko hojii namaan galanu bitamaniiti nama ajjeesu hojii namaan galanu jedha hindhamanii yoo baaliif nama ajjeefamu maa hojiidha biyya lubbuun namaa itti rakasaa fakkeenyi kan kee dhuguma Faransaayidha atoo gizee salaattu islaamaa gizee uffattuu fi gizee yaaddumaattu Awurooppaa si godhe boo gizee nyaattu gizee haasoftu akkitti itti taate suni akkuma abbaan manaa keetti eger namni rabbitti amanee tokko dhugumatti abbaa manaa siif hin ta'a yoo ta'e hoo ilmoo keetiif haadha hin mataa taate sumatu haadha sumarraa dhalannaa amma dhuguma amma sumarraa dhalanneetuma nama taana waan balleessaa jirtu kana barteetta sa'aatii kana sila haasa'uun irra ture dhiitutu irra gaarii ture kanaafanii sa'aatii namni kiiloo ofii wallaale miizana ofii wallaale eessa akka ka'e wallaale eessa akka ga'e wallaale amaanaan maaltu akka jiru wallaale keessa jirra irra caalaan keenya jechuu kan jedhe hunda jedhaan jiru hojii jira faayidaan ammas miidiyaa inni agarti yoo ati achitti jala dheettee himte malee moonyi ni maqaa biyyoo achitti galee wallaalaanis achitti galee rakkoon amma jiru guddaan rakkoo nuti waggaa 30 duraa haasaa turre waggaa 35 fi 30 jidduu haasaa turre maal ijoolleen adda biyyaa baatee gaafa asii baatee waggaa 10 biyyaa laateessee sana booda waggaan 35 gizee kaminaa dhabanaataati kanuma haasaa turre miti maa haasofne
amma eega taate kate barjamale gaafa duraa sana maan dhageessudha kanan nagaa amma yoo ti miidiyaa kanarra laatte annan ilaala wanni jarri waliin maratan abbaa manaa faana manaa qofa nama kanii fi haadha manaa ta'uu barbaada nama kanii fi abbaa manaa ta'uu barbaada qofti wanni jarri haasaa maaliif beektaa umurii jaraa achi ga'e yaaddoodha yaaddootu maaltu haadha manaa godhata kana yoo godhachuun mala beeku garuu abbaa manaa ta'een ta'a laata abbuma manaa namaan ta'a haati kee akkuma natti dhufanii aggaanii asii gaanii dhugumatti immoo namni maatii gaarii qaba haadhaaf abbaa gaarii dhalate yoo illee rakkinni biyyaa baase warra amma wanti taane afaanii ba'u kan afaanii ba'u warri hidda gaarii qaba birmaduun namni gameechuu hin ta'in namni birmaduu ta'e birmaduun haadhaaf abbaa dhugaarraa dhalatte abadan jecha kanaa kun afaanii hin ba'u qofatu hin ta'in magaalaa dhuma kana dhaabbattuu qabu imaajini haadha ana obboleessan qaba jetti maalis ta'u firan qaba jetti sanyiin qabaa jetti yoo illee fira dhabdee obboleetti dhabde sanyii qabdi bara yoo wanammoo yoo modidde yoo jennaan sanyiin siisii abaaraa jiraatti bara yaa rabbi buqqise an dubartiin ma itti gibale ila dhagaila yaa rabbi buqqise hamma si arguuni jedhamne ila obboleettii dhiiraa dhaggeeffadhu ana obboleetti 8 gidduudhaan aladde garaanaa nyaattaa sumaa fi laphee bara ilmaaniin qaba ilmaan kootiitii biyyaati egeree fuuldura kootiitii biyyaadha ilmaan kee eeggataa jira biyyi wanni tamma hojjettu kun ilaa yoomi saa'a namassee abaaratti wallaahi hanga guyyaa qiyaamaatti wanni hojjettu kun qilleensarra ta'a yaa rabbi buqqise namni hundi adada seeru yaa rabbi maqaan nu balleessite maqaan si abada laafaa seetaa ati duniyaarra hin jirtu agiteen toobattu sitti galma zaggamama guyyaa qiyaamaa galmee isa tuullaa isaa kiiloo meeqaatamayyaa isee dhufa jedha adeefne kan hojii ati quban qabne maa badii kana hunda maala yoo ban hojjetattee deemtee naan sitti lakkaa'ee ribaa hin dhale guyyaa qiyaamaa khayrii ati hin beekne tokko kan ati tuullattee jettee tura maal kun yoo maal masjiidaati keessa sumunii shilinkii kan keessa buufatteetu iyyuu ijoolleen keessa teessee baratte masjiida kan keessa naammattee ati minxaafii keessa buufte suni wal dhalee ijoolleen achi irratti baratte moo kabaa biraa hojjettee ijoollee minxaafii kee irratti hojjette moo hojii biraa hojjettee jennaan kun suudacha amma qiyaamaa sii ga'ee siin jedheefi hojiin guddaa isaan sii dhufa fakkeenya hoteela Abdurrahmaan ibn Awfi waggaa 1400 fi 47 irratti hadha Madiinatti nama keessa bulaa jira. Subhaanallah. Hoteela Usmaan ibn Affan tamri abdahdah hadha nyaatamaa jira. Ati akkamitti sochiisee rabbii subhaanallah. Amma dhaqee agartaa. Biiriin Usmaan kunoo biyya dhugaa. Biirittii sana daariittii wanti biqilte timirri. Timirri biqilaan timirri sun osoo irraa ol dhalee osoo biritti jijjiiramee osoo jijjiiramee bara baraan zakaan irraa bahu. Elektirooniksiidhaan jaalanii jiru hooqeemu. Ijoolletti koo dhageessee khayrii Usmaan ibn Affan ati kun haadhuma manaa Usmaanii ati kun intaluma Usmaanii dhaluma Usmaanii dhuguma amma samaa'ii kanarraa maaluma sin jedhaa jira rabbiin kenna. Ammoo eega lubbuudhaan jiraattee ulaan ta'uu babanaadha. Namni arguu miti. Utuu hin galiin ilaamee maal jedhu. Namni arguu miti booriin jedhu. Ofumaa deebitee guyyaa borii booda viidiyoocha ilaaluu dandeessaa. Mee ilaaltaa dandeessaa? Yaa kan waan akka barbaadde ta'a oolte. Ilaamee akkasiin jedhu abbaan isaa duroomniin duroomamu kottuu qe'ee jara keessanitti galiiti. Miskiina wayii fuudhii wajjin hin ta'a. Miskiina wayii teerumee wajjin hin ta'a. Taa'iiti rabbi kee ibaaddadhu wallaahi rabbiin keessa duroomsa. Silaa duroomni biyya kanaa duroomni biyya keenya kun eessa gaammanni. Maal jireenya akka namni mataa keessa kaatee? Akka mataa keessa kaatee akka ofiiti. Jireenya akkasa ilaamee yoo kaatee bultii ijaarrattee akka amma nu barbaadnu jechuu dhiiftee bultii ijaarrattee kaatee gatteesseti hamma amma jiraattu kana numa jiraatta. Hamma kana numa jiraatta hamma amma uffattu kana numa uffatta. Maa yeroo hunda waa jettaa? Warri mana dhibba qabus tokko keessa bula. Akkan warri mana dhibba qabu tokko itti keessa bula. Warri algaa dhibba qabus tokko itti irra bula. Warri daakuu faabirikaa midhaanii meeqa qabu daabboo tokko raayyaa wajjin nyaata. Jireenyi hammuma kana jireenya. Ilaa wanni dhaamaa jiruuf nama jiruufi guyyaan immoo hamma jiraanne malee amma jiraannu hin beeknu
اتيادي رايا بامجا وني ميديا رانا بلس ايوه اني لما فا افتكر نانجابي نانكوف ما سلا نانجابي يون كو نانجابي چابي جناني مو يون غبايا سي بيغوتو دغا يون دي سي چابينچيس توربي اما كنو لا غرس كوني كيفنا مالي امالين چيفني جا لما اي جا تربي سديكا جا لما اما جا لما كان ان كان جانا من فيا فكاتورا دي ماكينه فدي في بكي دي مكان من غافني فيا لا جيلو دي عجبني ثلاثه روي روغري ايه غني تاي سراتو دي سي جدي تربي لما كيرام كم تربي لما كير اما يغن سجودي بوي سجودي يوري كوم بوي توكوتي دوسنا كني ان چابي لا فير من چابي غراجي ان چابي ان كور لا في كو كان كورتا مي كاني جنا چا مام كورتام ودا ربي دينغلا ila tagay afia ni bada bare ni bada e jikan ke ni ko gudda ko ni bada imbada abba ka ba hingana ba kana afayani si hinu magale cina ci kunna tabe subi salan ne mana bane balbalo manati aggaroti ba برجما aggaroti wasila ko to konna jara ko sani rabbana mata ko dan wa ko do fi duayu kesa si mosila kan ko kana duaya ko abo bauli ajib bagi be basangi babo ka ko to sona babadi nya kana na dara bani isanin ga fadde dak isanin ga fadde dak ken subi sala taw to kana gadi banu ko bolistoni wa fakkat go yidati abban sa tobbame subi ci suni si biyora sa gadame to ila da ronje du la feke tobbame tabe him fayya so choina jarani na riga kana bin bade la mafa sadafa amora no kursa isaka ceca isa kuftemo ya mit كمبرات يا mampu nanti kalau والي عددي to cetin ni wadu beitan indi ko ko bakana ni اسم راس ملك umat si وانت نرغي وانت نيكي في اللي رجيران سيدي والله افلي غافني اللي نتاز عمين ناني جدا جيني مالي كان يجي كيس لا فلوس كيس لا لا يعني بتوش ملك لما انا بقى ما قديمه يوي فاموسي ايه hukum ni wadai ngefam be naggeeffatamu بدأت نجيب هذا wada si ngefam Berarti kamu me. ada me tu maji bace da me tu maji asi bace ci fa me tu ma asi bace jire me di fa ma ni man ko ela me ma makina mo fate garaji ka jiru makina mo fate garaji ka jiru garaji ni se parti ka bayo ko mon ka boyer be tere bomu makina se parti Alhamdulillah, Rabbil kita yari na jiru dedi بقى ربي نوف عافية تراكنا باقي bicara واني eessa kufame jechuufan malee eh eessaa kufame dhaabni kee waan manaa ma inna keenya geerri nama giidoo si ulfoofti inna keenya jedhaan geerri hamma giidoo si ulfoofti edduman dhufe sanaatu si samaayidha edduman dhufe sana samaayidha akkamiti cabuu danda'ee haa ta'u asuma kaatee uloo bireemtee jechuudha laa okkoodhaan barbaree kuttu okkoodhaan barbaree kuttu akkanaamti akkasii jedhe bas abachuugaa waanti gaafadha maa biyyaa ga'ee oo biyyoo ko tuffattee lakkii ga'ee biyyaam biyya eegan biyyaa ga'e biyyee ko maa tuffattaree biyya sama amma fakkeenyaaf atiin kun saayibuddin miti eessa keessa saayibuddin كافين نجابان غير لام hunduma kooti hundi kee abalanii ta'u waa keeti moosi fakkeenyaaf ishee raayyaan fura fuulli kun kooti moo ana keeti anoomeerre itti mul'atu inni isuma walitti qabame kanatu egaa isa mul'anne jedhe isa mul'atu waa jedha hin jedhamu inni anoo isa mul'anne sana isa mul'atu abbaa barbaadde jedhi inni wal itti fe'ame كافين دي بيجي ما inni mul'atu jedha inni urraayyatti fe'ame bar أركاني لا يقولون harkinni kun miillinni kun mataan urraayyatti fe'ame malee kan raayyaati miti eega raayyaati miti ngala deebi'ee amma itti kenname ngala ishee inni kun raayyaa miti amaanaadha inni kun raayyaa miti inni tagartu kun inni kun agartu kun raayyaa miti isuma kanaan jenna kan isuma mul'atu isuma mul'atu daawwattoota keenya kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh رايا
Raayyaa Abbaa Machaa.